Ture sababa sani abbaan manaa akka tiruun narraa dhukkubee waggaa dheeraa narraa dhukkubee amma ji'a sagalii hoogganarraa ta'e ijoollee torban qabaa ijoollee torban irraa rakkadhee maasaan dalaga ooluu Alamuddiin bakka jedhamtu achirraa rakkadhee waan inni itti kannuu qabe dhabee ijoolleen tiyya hanqinaaf iyyi ta'anii guguddoo narraa saaxilamu achirraa ka'ee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كي نجالتهم كبجمو أهل الخير. بقى نقان جراتني هرقيتني هرانتا نلي ركو تكانو مدتي أصوما كرر ديمنو مزيد دابانيتي أستاذ كان وجين أستاذ نكون كرنك أبانيتي دبرتي تكاتو كرر تائي بوها ورا هررقي لتاتي سنتي متي كرر تيتي أصوبوتو اتدوفني هرقوما مقالا داما دوفي أما دوران دوفني جتي خناف مي dubartii sawwalumaan ilaallaa rakkoo isii isinitti himattu. Kun as jala jirti ijoollee sadii wajjiini mee rakkoo isii ufuma isiitti isinitti himattu uummata keenya. As durallee hin beektan waan keessa dabarree rakkoo nama meeqaa akka furaa turtan hin beektani. Dhiiseen ture wallaahi rakkoo namaa dadhabeetiin itti deebi'e malee dhiiseen ture. Mee rakkoo isii mudate isinitti himattu ijoollee sana fakkaattu wajjiin kararra jirti. Karama kanarratti dhufne asii booyaa jirti waan taateen barre mee bakka dhuftirraa rakkoo keellee himadhu uummatatti seeraan itti himadhu akkasii gargaaran itti himadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani baqattuudha magaalaa Jijjigarraa hin baqadheen garana dhufne bishaan gurraacha qubanne. Magaalaa Jijjigaa yeroo rakkoon buute sana achirraa ka'aniiti garba gurraachaa Shaashamannee Hawaasaa jidduu achi turee jira. Achi turee sababa sanii abbaan manaa akka tiruun narraa dhukkubee waggaa dheeraa narraa dhukkubee amma ji'a sagalii hoogganarraa ta'e ijoollee torban qabaa ijoollee torban irraa rakkadhee maasaan dalaga ooluu Alamuddiin bakka jedhamtu achirraa rakkadhee waan inni itti kannuu qabe dhabee yeroo xiqqoodhaaf ji'a shaniif Haaji Qamar nama jedhamuun yatiima jee achi gibbii dhufee na gargaaruu ture. Amma immoo inni Finfinnee galee gara inni deemeen dhabee nama biraa kana gargaaruun dhabe. Achirraa ijoolleen tiyya hanqinaaf iyyi ta'anii guguddoo narraa saaxilaman. Achirraa ka'ee ollaan warra garasii gara biyya biraatii ollaa kiyyaa na kaasanii yaaballoo bakka jedhamtu na geessan. Ijoollee afur achittiin kan masjida Daarussalaam jedhamu bakka yatiima itti guddisanii achittiin kan rabbi jechaaf quraanaaf kan samboodaas deebi'ee mana qilleensi narraa fuudhe bakkaan buluun dhabee biyyattiin galajeetiin biyyaamee gara naan dhufe waan inni ittiin deemu. Eessa deemaa jirta mee amma eessa deemaa jirta? Harargee lixaatiin deema. Ana galamsoon galuu barbaada. Waan inni deemuun hin dhabe bakka birrii waa takka hin qabu arraan dhufe gara naan. Rabbi jechaaf waan qabdan obboleeyyan. Ijoollee afur achi gattee sadii intana qabattee deemta? Sadeen kanan qaba. Uummata keenya hin argitan gaa biyya san deemaa jira galamsoo jetti. Bilbilallee hin qabdu bilbila namaallee waa tokko bilbila nama tokko hin qabdu biyya san irraa bilbilachuufillee haga adda baane waggaa hedduudha. Kanaafuu hin beeku waa takkayyuu bilbila jettee jirti. Mee bira dhaabadhaati gargaaraa karaa haa dabarsinu. Waan dandeettaniin akkuma dura nama rakkatee fi yatiima nu gargaaraa turtanii ijoolleen tun ammas yatiima haati tunis rakkattuudha waa tokko hin beekan daa'imman guurtee deemti dhugaatu isii boochisaa jira rakkootu isii boochisaa jira aayyoo tana bira nu dhaabadhaati sanuu laal kararra jirti waan ta'eef yeroo atattamaa keessatti akka waan tokko argattu hin boo'in inshaallah rabbuma jira rabbumas sii jira yoo rabbi fedhe si gargaarani. Hayyee dhageettan gaa waan isin jette waan goonu hin qabnu ofii keenya waan gargaarus hin qabnu waan goonuufis hin qabnu kararra jirti bakki jirtu gartanii magaalaa Adaamaatii kararra jirti daa'imman tana fakkaattu wajjin kararratti akkana akka boottu itti dhufne abdii teessan viidiyoo kanarraa fuudhe wallaahi laazim abdii teessanii isiilleen nama kadhadhulleen beeku firalleen qabu jettee jirti akkasuma lakkoofsa bilbilaa nama itti waa himattu nama itti bilbilattus hin qabdu. Abdii teessan viidiyoo kanaa fi akkaawuntii kanarraa fuudhee nu sattaraati isiillee sattara haadha yatiimaatii dubartiidha karaa deemaa jirti waan dandeettaniin qarshii 100 ta'e qarshii 500 ta'e waan dandeettaniin namni biyya keessa jirtan ta'e namni biyya ambaa jirtan ta'e dafaatii dhaqqabaanii rakkoo keessatti daa'imman tun ganamarraa deemsarra ture jettee daa'imman tunis waan nyaanne beelaan jirti kararra jirti kunoo dallaa namaa jalatti itti dhufne jazaakumullahu khairan. Nama takka biyya tana dhufee miti akka nu himtetti irraa mul'atas karaa deemaa jirti
bira dhaabadhaa